Tole nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboloota koo jaallatamoo kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii an obboleettiin keessan qixan jiru mana jiru golan jirutti nagaa guddaa nagaa irraa afaan qabaa maddi nagaa keenyaa burqaan nagaa keenyaa Kiristoos bara baraan haa eebbifamu haa kabajamu nagaan waaqayyoo ammallee isiniif haa baay'atu nagaadha mitiisin baga nagaa keessan taatanii egaati haala hundumaa keessatti gargaaraa keenya ta'ee haala hundumaa keessatti oolchaa keenya ta'ee haala hundumaa keessatti immoo wabii koof wabii kee ta'ee waaqayyo yeroo kanaan nu ga'e maqaan Kiristoos eebbifamu nagaa koottaansuudhaan warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa like godhaati maatiinaaf ta'a akkuma kanallee warri maatii koo taatanii jirtan welcome baga nagaan dhuftan baay'ee kanan isin jaalladhu baay'ee kanan isin simadhu obboloota hafuuraa ijoollee gooftaa naaf jiraadhaa eebbifama gooftaan isin haa eebbisu kan eebbise eebbifamaadha jedha sagaleen waaqayyo kanaaf iyyuu wal eebbisuun akkasumatti osoo hin taane abboommi waaqayyo keessa raawwachuudha dubbii isaa keessaa isa tokko raawwachuudha wal eebbisuun jechuudha wal abaaruun gaarii miti jechuudha garuu wal eebbisuun gaariidha isa eebbifamu sanaafis isa eebbisu sanaafis gaariidha bu'a qabeessa jechuudha barbaadeen gooftaan isin haa eebbisu egaatii har'as walaloo baay'ee nama gammachiisu namatti tolu gaarummaa waaqayyo nama dudubbachiisu qabadhee dhufeera isinillee baga nagaan na eeddan gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa egaa waaqayyo gaarii akka ta'e isinis beektu waaqayyo gaariidha waaqayyo sirriidha waaqayyo waaqa sirriitti jedhama mitire waaqayyo waaqa sirriidha kanaaf iyyuu waaqayyo hin komatamu haala kam keessattuu waaqayyo hin komatamu namatu komatama malee waaqayyo komatamu sababiin isaa yoo beekaadha waan godhu hundumaa isatu beeka unuuf sababiin uumeef qaba nama hundumaa sababii uumeef qabaadha wangeela keessatti jechuudha kasedha sagaleen waaqayyo sababii uumeef qabaadha sababii uumamteef qabdaati zim jettee osoo hin taane callumatti namni dhalataaf osoo hin taane ati sababii uumamteef qabda dhimma baafta dhimman baasaa dhimeeti dhimman baasaa jedhi Iyesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha ameen kanaaf walaloo koottan isin dabarsa walaloo kanas hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa namatti tola baay'ee sababiin isaa waa'ee gaarummaa waaqayyooti gaarummaa waaqayyo akkuma naam keessatti barreeffamee jiru gaarummaa waaqayyoon dubbadhaanis gaarummaa eenyulleen dubbadhu namni har'a yoo gaarii siif godhe bor immoo waan amminaa sirriitti yaadaa jechuudha. Gaarii siif godhe sanaaf illee hin gaabba jechuudha. Miti garuu Yesuus bara baraan gaariidha. Gaarii sii gochuu barbaada. Kanaaf ani gaarummaa waaqayyoon dubbadha guyyaa hundumaa. Isinoo dudubbadhaa waa'ee gaarummaa isaa. Iyesuus Kiristoos gaariidha waan ta'eef. Iyesuus jireenyadha. Iyesuus karaadha. Anaan malee mana abbaa kootti ol seenuun jiruudha. Isaan ol seenna. Barriirra isatu jira. Kanaaf isatti amannee isatti oblaannee gara abbaa keenyaa dhanna. Gara uumaa keenyaa dhanna. Kanaaf Iyesuus Kiristoos anaaf isin gidduutti haa kabajamu. Haa kabajamu. Kabajaa Yesuusiin jireenya keessan irratti. Deemsa keessan irratti ba'aaf gara keessan irratti mana keessan irratti maatii qabdan irratti gooftaa kabajaa maatii gooftaan gidduu hin jirre wal lolu wal jibbu wal hamatu waliin galani guyyaa hundumaa maaltu jira jeequmsa jira achi eenyutu hin jiru Yesuustu hin jiru kanaaf Kiristoos kana mana namaa keessatti kabajamee jenna manni sun namni nagaa dhabe yoo mana sanatti ol seenee nagaa argata hin boqotaa jechuudha
Sababiinsaa ilma nagaan mana jira. Hangafa nagaatu mana jira. Leencicha Yihuudaatu mana jira. Isa du'a mo'e. Isa rakkina mo'e. Isa rakkina mo'ee irra ejjete. Isatu mana keessatti kabajama waan ta'eef. Isatu mana keessaa, gola keessaa, qabeenya keessaa iddoo qaba waan ta'eef achi gidduu bakka inni itti buufate, bakki buufanni Waaqayyoo hin beekama. Ormuu beeka jechuudha. Diinni iyyuu beeka olitti hin seenu. Duuti iyyuu beeka olitti hin seenu. Haaleluyyaa. Hin beeka. Mana Yesuus jirutti mee fakkeenyan isin ilaadha. Mana abbaan manaa jirutti zim jedhee namni olaa olitti hin seenu. Maaltu mana jira? Abbaa manaatu jira waan ta'eef. Akka namaattan isinitti himaa jira. Kanaaf utoo abbaan keenya mana jiruu duuti ol hin seenu. Rakkinni ol hin seenu. Gidiraan ol hin seenu. Sababiinsaa isa mo'eetu mana jiraa. Hin sodaatama. Lafanni jiru beekama. Toshattuun ol hin seentu. Kellaa keessa seenteen toshattu. Jireenya kee irratti hin toshattu. Sababiinsaa utuu gootees hin dandeessu. Isa mo'eetu si wajjin jira. Mee inni mo'ee kun na wajjin jira jedhati. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataatiif haa ta'u. Isa mo'eetu anaaf si wajjin jira. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf amma sagalee Waaqayyoo qanii biraa ilaaluu dandeenya. Har'a garuu walaloon qabadhee dhufeen isiniif dubbisa. Gooftaan isin haa eebbisu. Na waliin tura. Gaarummaa Waaqayyoo mata duree koodha. Gaarummaa Waaqayyoo jedha. Gaariidha Waaqayyoo maqaasaa yoo waaman diinni jedha wayyoo. Gaariidha Waaqayyoo maqaasaa yoo waaman diinni jedha wayyoo. Maqaasaa yoo waaman diinni jedha wayyoo. Gaarummaan saadanuu dubbatameen dhumu amala qabeessa takkaa naman ganu. Gaarummaan saadanuu dubbatameen dhumu amala qabeessa takkaa naman ganu. Amala qabeessa takkaa naman ganu. Oo'a qabeessadha nama hundaa jaallata. Wal caalchisuun beeku hundumaaf rakkata. Oo'a qabeessadha nama hundaa jaallata. Wal caalchisuun beeku hundumaaf rakkata. Wal caalchisuun beeku hundumaaf rakkata. Warra gatamanii gara isaatti waama. Harka isaan fayyiseem namicha isa jaamaa. Warra gatamanii gara isaatti waama. Harka isaan fayyise namicha isa jaamaa. Harka isaan fayyise namicha isa jaamaa. Ijji isaa jaamaadha argee sin hubatu. Harka namootarraa meetii kan kadhatu fayyiseetu darbee gooftaana ulfaatu. Ijji isaa jaamaadha argee sin hubatu. Harka namootarraa meetii kan kadhatu fayyiseetu darbee gooftaana ulfaatu. Fayyiseetu darbee gooftaana ulfaatu. Gaariin akka isaatii hin jiru hin dhalatu. Egaa namni hundumtuu gooftaatti of alaatu. Oliif gadi hin jooriin akkuma maraatu. Gooftaa bira jira waan ati barbaaddu. Oliif gadi hin jooriin akkuma maraatu. Gooftaa bira jira waan ati barbaaddu. Gooftaa bira jira waan ati barbaaddu. Gad bu'ee dhalatee biyya lafaarratti mo'icha nuuf kenne diinaaf jawwee irratti. Hin teenyu dubbanna gaarummaa isaa kana warratti cufameef gooftaan barrii bana. Hin teenyu dubbanna gaarummaa isaa kana warratti cufameef gooftaan barrii bana. Warratti cufameef gooftaan barrii bana. Ammas nan dubbadha gaarummaa gooftaa koo isumaaf naaf ta'ee deemee as ga'uun koo. Isa natti ulfaatee salphise ba'aa koo an dhuguman jedha gaariidha Yesuus koo. Isa natti ulfaatee salphise ba'aa koo an dhuguman jedha gaariidha Yesuus koo. An dhuguman jedha gaariidha Yesuus koo. Beeksisaa
beeksisaa yaa namaa gaarummaa isaa kana warri isaan geessanii guyyaa har'aa kana hundumaa dhaga'u argees haa hubatu gaariidha Yesuus baraana ulfaatu gaariidha Yesuus baraana ulfaatu beeksisaa yaa namaa gaarummaa isaa kana warri isaan geessanii guyyaa har'aa kana hundumtaa dhaga'u argees haa hubatu gaariidha Yesuus koo baraana ulfaatu gaariidha Yesuus koo baraana ulfaatu an kanan hubadhe gaarummaa waaqa koo akka dubbii isaatti jiraadha obbolaa koo an kanan hubadhe gaarummaa gooftaa koo akka dubbii isaatti jiraadha obbolaa koo akka dubbii isaatti jiraadha obbolaa koo gooftaan isinaa eebbisuu waaqarraa isinaa eebbisuu eebbifamaadha Yesuus ayyaana isaa isiniif baa'isu gooftaa kanaaf of laadhaa gara gooftaa kanaallee koottaa warri hin amaniin jirtan warri Kiristoos kana dhuunfaa keessan hin godhatiin jirtan koottaa gaarummaa isaa kanan wajjin mi'eeffadhaa namatti tolaa Yesuus gaariidha kanaaf koottaa isatti amanaa nama isatti amanutu jireenya qaba nama isatti amanutu abdii qaba nama isatti amanutu karaa jireenyatti galu qaba gooftaan isin haa eebbisu like godhaa subscribe godhaa share godhaa ayyaanniif araarri waaqayyoo kan macaalaa isiniif baay'eetu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja obboloota koo obboloota hafuuraa eebbifamaa turteef yeroo gaarii naaf qabadhaa shalom